Odeeffannoowwan keenya keessaatii xalayaan dhorkaa Luba dhufiinchaa ture tokko waldaan kiristaanaa warra wangeela Mekane lubummaa isaa haquu ishee yoo yaashamaa akkam jirtu nagaaf jaalala waaqayyo bakka jirtan hundatti isiniif haa baay'atu. Kun YouTube chaalee boonsaa addisoo guuteeti. Haraa taatan subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalama. Viidiyoowwan nuti yeroo yerootti gadhiisnu dafanii akka isin ga'aniif mallattoo beelii banaa gochuus hin dagatina. Viidiyoo keenya har'aatiin odeeffannoowwan gaggabaaboo wayitaawaa ta'an isiniif qabanii dhufnee jirra. Aga xumura sagantaa keenyatti waliin turaan fi irraa keenya jaalalaati. Viidiyoo kana yoo jaallattan like, share, comment gochuudhaan waliin ta'an xalayaa dhorkaa obbo Gobanaa Daggafaa. Waajjira giddugaleessaa waldaa kiristaanaa warra wangeela Mekane Yesus Itoophiyaa irraa pirezidaantota sinodotaa hundumaaf barreeffame. Qabiyyeen xalayichaas akka asii gadii kana ta'a. Luba akka hin taane eeyyama malee dhoksaawwan qulqullaa'oo raawwachaa akka turan ammaan booda tajaajila lallabaa yookaan waaqeffannaa irratti akka hin hirmaanne dhorkamuu isaanii hubachiisa. Waldaa amantoota Mekane Yesus keessatti lubnis ta'e jaarsoliin waldaa tajaajilsiisan tarkaanfiin kan irratti fudhatamu ta'a. Guutummaan xalayichaas akka armaan gadiiti. Waldaa kiristaanaa warra wangeela Mekane Yesus Itoophiyaa waajjira giddugaleessaa. Pirezidaantota sinodota waldaa kiristaanaa warra wangeelaa Mekane Yesus Itoophiyaa hundumaaf bakka jiranitti. Nagaan gooftaa isiniif haa baay'atu. Dhimmi waa'ee obbo Gobanaa Daggafaa ilaallata. Obbo Gobanaa Daggafaa kan jedhaman waggoota hedduudhaaf tajaajila hawaasa amantootaa waldaa keessatti tajaajilaa turanii jiru. Haa ta'u malee amantoota kamiinuu waamichi otoo hin godhaminiif yookaan itti gaafatamummaan otoo hin kennaminiif ani lubadhaa jedhanii of dhiyeessuun tajaajila lubummaa sobaa raawwachaa turanii jiru. Hordofii fi qorannoo amantootaa biratti taasifameen namni kun itti gaafatamummaa lubummaa akka hin fudhanne akka hin dibamne mirkanaa'ee jira. Namichi kunis ofuma isaatiin waldaa irraa itti gaafatamummaa lubummaa akka hin fudhanne amanee jira. Ta'us utuu kanaan jiru tajaajiltoota idilee lubummaa ilaallatan ija jabinaan raawwachaa kan turan yoo ta'u, dabalataanis amantoota garaagaraa keessa naanna'uun konfiraansoota irratti tajaajilaa turanii jiru. Kanaafuu namni kun seeraa fi hojmaata waldaa cabsuun itti gaafatamummaa otoo hin kennaminiif tajaajila iccitiiwwan qulqullaa'oo ija jabinaan raawwachaa waan turaniif tajaajila kamirraayyuu kan dhorkaman ta'uun isaanii akka beekamu. Namni kun tajaajila lallabaa sagantaa waaqeffannaa fi tajaajiloota biroo irratti akka hin hirmaanne akkasumas iddoon akka hin kennamneef dameeleen hojii waldaa hundumtuu of eeggannoo barbaachisaa akka taasisan ni hubachiifna. Nagaa hafuuraa wajjin. Mallattoof chaappaa Luba Dooktar Yoonaas Higgazuu dhibbisaa pirezidaantii waldaa kiristaanaa warra wangeela Mekane Yesus Itoophiyaa. Waa'ee dhimma tajaajila lubummaa Luba Gobanaa irratti waan ta'eef baay'een gaddaa. Kun isaafis ta'e waldaa kiristaanaa inni keessa tajaajilaa turee fi waldoolee kutaa biyyaa iddoowwan adda addaatti inni tajaajileef yeroo ulfaataadha. Haa ta'u iyyuu malee murtii waldaa kiristaanaa keenyaa waldaa kiristaanaa warra wangeela Mekane Yesus sirnaa fi itti gaafatamummaa tajaajilaa eeguuf fudhatee nan kabaja. Akkan hubadhetti rakkoon kun kan nama dhuunfaa qofaa osoo hin taane akka waldaatti waan nu keessa jiru kan mul'isudha. Akkuma baay'een keenya beeknu waldooleen hedduun caasaa fi adeemsa waldaa keenyaa hojiitti ni kan hundumtuu akka itti fakkaatti wal geggeessa. Waa'ee adeemsa waldaa gaafa rakkoo dhalatu qofaa barbaadama. Warri tajaajila waldaa kiristaanaa keessatti waamicha argatan maqaa luba jedhamu yookaan itti gaafatamummaa biraa qaban illee aangoon aboon tajaajila isaanii ofumaan self-ordered akka hin taane garuu waamicha waaqayyoof mirkaneessa waldaa kiristaanaa irraa akka dhufe yaadachuu qabu. Tajaajiloonni waldaan hojii kanaaf addaan baafte kun eegdota dubbii waaqayyoo fi cuuphaaf irbaata qulqulluuti. Isaan kun gadoof qabuun amanamummaa qulqullummaa fi qulqullinaan akka waldaa amantoota tajaajilaniif filatamani. Kanaaf kana yaadachaa tajaajila isaaniitti kenname sirriitti haa eegan. Maqaan kun ulfina dhuunfaa isaaniif osoo hin taane ulfina waaqayyoo fi ijaarsa saba isaatiif akka ta'u tajaajilani. Waan hundumaan fakkeenya Kiristoos haa hordofan. Jaalalaan tajaajiluu, dhugaan barsiisuu fi waldaa kiristaanaa tokkummaa fi jaalalaan haa geggeessan. Garuu faallaa kana waan meeqatu jira seetani. Namni tokko waamicha sirrii fi mirkaneessa waldaa kiristaanaa yookaan amantootaa waliin waaqessu malee ofumaan tajaajila lubummaa fi kan biroo yoo fudhatee kun waan laayyootti ilaalamu miti.
garuu akkasumas haala jabaa fi ariitiin ittiin muramu. Waldaan kiristaanaa karaa sirrii haqaa sirratti hundaa'ee kataa macaafa qulqulluutti deebii kennuu qabdi. Jalqaba irratti qorannoo of eeggannoo qabuu fi kabaja qabu taasifamuu qaba. Waa'ee luba goobanaaf kun yeroo dheeraa ji'ootaaf karaa adda addaa qaamni dhimmi ilaalu waliin ta'uun akka geggeeffamaa ture nan beeka. Kun waan yeroo isaa hin eegne ta'us kan mormamu miti. Lammaffaa sadarkaa waldaa amantootaatti gumiif dhiyaatee mari'atamuu qaba. Kanas waldaan gooteetti. Kunis erga waan hundumtuu darbeeti. Gaggeessitoonni dura waa'ee nama tajaajilaaf waamanii qorachuu qabu. Yoo odeeffannoo argatan immoo yookaan dhiisuu yookaan namni sun ragaa akka dhiyeeffatu gaafachuu qabu. Qabxiin waldooleen keenya irraa barachuu qaban isa kana. Yoo danda'ame sabakaaf sinodosii waliin hojjechuun gaariidha. Rakkoon kun yeroo waldaan nama hojiitti waamtu fedhii namoota muraasaa yookaan hiriyyummaa irratti hundaa'uun dhufu ni jira. Seenduubee nama sanaa waldaa gara tajaajila kanaatti isa waamte sabakaaf sinodosii isaa irraa adda baasuun rakkoo uuma jedhanii sodaatanii kanniisanis ni jiru. Kun waldoota hedduuf barumsa ta'a jedheen yaada. Sadarkaa itti aanuu waldaan kiristaanaa inni keessa tajaajilaa ture nama kana waliin mari'achuun waa'ee waamicha inni jedhu barsiisa isaa fi jireenya isaa hubachuuf yaalii qabu. Kanas yaalanii jiru garuu erga dubbiin badee booda. Arfaffaa tarii namni dhuunfaa kun adeemsaa fi caasaa waldattii hubannoo dhabuu, qajeelfama dhabuu yookaan fedhii garee ta'ee tokkoon kana keessa seenuu danda'a. Kanaaf akka adeemsa waldaatti akkaataa itti nama sana toora keessa galchan yoo jiraate irratti hojjechuun barbaachisaadha. Shanaffaa yoo ifatti mul'ate namni sun waamicha sirrii fi eeyyama waldaa amantootaa malee ofumaan tajaajila kana fudhate, waldaan kiristaanaa karaa laafaa fi dhugaa irratti hundaa'een isa sirreessuu qabdi. Akkasumas yoo inni waamicha sirriitti qabatee akkaataa adeemsa ishee hordofuu danda'u ta'e qorachuu leenjii fudhachiisuu fi muudama isaa ifa gochuun ni danda'ama. Yoo barbaachisaa ta'e waldaan kiristaanaa hamma inni karaa sirrii keessa darbutti hojiiwwan tajaajilaa keessumaa kanneen akka tajaajila dhoksaawwanii kennuu fi uummata barsiisuu irraa isa dhaabuun ni danda'ama. Kunis waldaa fi qulqullina tajaajilaa eeguuf baay'ee barbaachisaadha. Garuu hangi turtii isaa beekamuu qaba. Garuu namni kun tusumaa waldaa keessaa alatti haa ittifamuu yaada jedhu itti yaadamuu qaba. Tajaajila irraa hanga kam tura beekamuu qaba. Akkasumas waldaan kiristaanaa karaa gaarii ittiin namni kun deebi'u gorsa, leenjii amantii fi yeroo waamichi isaa dhugaa ta'uu itti qoratu kennuufii qabdi. Ani akkan yaadutti namni ofumaan fuulduratti bahaan hundii hammina yaadanii miti. Gariin qajeelfama qofa barbaadu. Yoo namni kun sirreeffama waldaa kan diddu ta'e fi ofumaan itti fufee tarkaanfii cimaa akka ammaa kanaa akka sirna adeemsa waldaa kiristaanaatti fudhatamuu ni danda'a. Garuu kun kaayyoon isaa sirna waldaa eeguu fi amanamummaa tajaajila sanaaf ta'uu qaba malee adabbii qofaa ta'uu hin qabu. Rakkoo kana irraa waa afur baranna jedheen yaada. Rakkoon kun kan nama dhuunfaa qofaa miti. Hanqina caasaa fi adeemsa waldaa keessa jirtu mul'isa. Ofiin of waamuun tajaajila lubummaa fudhachuun sirna waldaa cabsa. Waldooleen hedduun adeemsa sirrii yeroo rakkoo qofaa yaadatu. Yeroo nagaa hojii irra oolchanii hin beekani. Filannoon tajaajiltootaa yeroo tokko fedhii dhuunfaa yookaan hiriyyummaa irratti hundaa'a. Itti gaafatamummaan maanguddootaa namoota tajaajilaaf waamaman dursaa qorachuu fi mirkaneessuu. 2. Barsiisa jireenyaa fi waamicha isaanii sirriitti ilaaluu. 3. Sirna waldaa eeguu fi murtii haqaa irratti hundaa'e kennuu. 4. Waldaa keessa tokkummaa, jaalalaa fi qulqullina tajaajilaa eeguu. Furmaanni isaas adeemsa waldaa ifaa fi sirrii hojiirra oolchuu, qorannoo, marii fi murtii barbaachisa. Namoota dogoggoraan gorsa, leenjii fi sirreeffama laafaan deeggarsa kennuu. Yoo sirreeffama didan tarkaanfii cimaa sirna waldaa eegsisuu fudhachuu. Waaqayyo gaggeessitoota keenyaa yeroo haalli akkasii isaan mudatu ayyaana ogummaa fi hafuura deebisanii dhaabuu akka isaaniif kennuun kadhadha. Waaqayyo waan hundumaa qajeelchuu bakka miidhaan jirutti fayyina haa fiduu, gara fuulduraattis araara isaa haa fiduu
jechuudhaan kan barreesse Luba Lammisaaf Kabbadeeti. Waaqayyo Gooftaan maccaa isaan haa eebbisu.